maalummaan ayyaana kana maal akka ta'e nuuf ibsame. Kitaaba qulqulluu keessaa bakka dhaqnu hin qabnu kitaaba qulqulluu keessaa kana waan ta'eef guutummaa kitaaba qulqulluu keessatti waa'een guyyaa 50ffaa kun hawwataa ta'e guyyaa 50ffaa kanarratti kabaju jechuudha. Sababa kanatti ayyaana kana ayyaana guyyaa 50ffaa jedhama. Sababni isaanii guyyaa 50 kana giddu galeeffatanii itti deemaniifis hin jiraata. Karaa yookaan sassaabbii midhaanii kana kaastan wanti irra caalatti immoo qalbii koo hawwate moon abaaboo yookaan daraaraa qabatee akkasumas immoo marga qabateetu gara malkaatti deema. Malkaamoo maaliif filattanii yoo jedhamu midhaaniin makaraa wal qabatu jettanii kaastan dhuguma keessa kolleeyaan illee waan wal qabatu hin jiraata. Waa'ee asheetaa Oromootti himuun barbaachisaa miti. Galaanaa deemuun gara malkaa deemuun immoo kitaaba qulqulluu keessatti akkuma hundi keenya iyyuu quba qabnu barreeffamee iddoo garagaraatti kaahamee jira. Kiristoos Yesuus yeroo gadaama yookaan kawaala Qorontos keessaa bahu jalqabumayyuu iddoo lagaatti kan inni jalqabe. Kanaaf aadaanii Oromoo biratti sin amma kaastan suni immoo kana yoo kaastan maal yaadee Oromoon gaa daa'imti yoo dhalatu yookaan immoo waa'ee dhalootaa wal qabsiisee yoo eebbisu maal jedha dhalachuu isaatiin dhalate hariiroon kun jechuudha. Gaafa inni foon uffatu amma dachii Israa'el irratti maal deddeebi'uu isaa gaafa ilaallu Naazreetitti dhalachuu isaa gaafa ilaallu tariin kan hin hubanne tokko gosaa fi qomoo wayititti daangessee hubachuu danda'a. Wanni kiristaanaa afaan kana hunda dubbattee dhalatte amma garuu afaan uummata tajaajiluu dubbachuudhaaf baay'ee rakkachaa jira. Namni gaaffii qabu yoo jiraate garuu achi deebi'ee hin danda'a taanaan ay Kiristoos yeroo san dogoggorteetti afaan sun amma sana baay'achuu hin qabu ture haa jedhan malee. Faarfannoo afaan adda addaatiin isinii qopheessineerra. Egaa guyyichi guyyaa Hafuurri Qulqulluu afaan adda addaa duukaa bu'ootetti dubbise waan ta'eef nus afaan Koonsoo, afaan Burjii, afaan Tigriffaa, afaan Giizii fi afaan Oromootiin faarfannoo isiniif dhiyeessineerra. Musee ake debre Sinai تنسايه نتمزي عملنا تنسايه نتمزي عملنا يسوع لمن أبوهاي يسوع لمن أبوهاي كنا ويا جماعة Mariam bada sadufta gara fakam sigana durbe hada ulfina kenna biya jimata Mariam